leen hin jiru. Siigalee akka seera nuti jalqaba akkuma beekamu mana suusuutti rukutame jedhaartu miti yaada dabarsaan jira. Gaafa araaramni bu'ullee Ambaalee yeroo jalqabaa mana keenyatti rukutame mana kan kootti rukutame gadhiifamee jira. Isinillee ittiin dubbattanitu viidiyoo isinii dhiyeessuu dandeenya jechuudha. Isin amma wana nama rukuttan tokko kan gadhiistan hin jiru. Ijoolleen keenya as baatee gastiirra seentee ijoollee keessan gadhiiftee ittiin dubbattanii kunoo gadhiifamneerra deemneerra isiniin jettee nu nagaa taatu. Kan keenyas akkuma yooma amma boriitti sabboonaanii erga walitti nu dhowwuudhaan mana banate hanga boriitti taa'uun illee dirqama isaati. Nageenya barbaada waan ta'eef borittuyyuu yoo ta'e manni kun osoo hin cufamin hanga boriitti eegne ijoollee keenya isin hirkaa fudhannee ijoollee keenya ijoollee keessan isinii kennine abdii tasgabbaa'e. Laal dhageeffadhu dhageeffadha abboo qofa. Gaafa araarri seeraa miti gizee buullee gizee taa'ullee. Qoy mee haadhafaate waan akka dubbachuu edha qoy haadhafaate na darbaa jiran ka anasii na darbaa jiranii baran laal dhageeffadha yoo anasii deeme na darbuu jiran warri Modetara tokko namni si darbuu jiru hin jiru amma dubbiin bakka dhugaa keessaa hin jallisinaati amma suusuun carraa fitattu waan ofii dhaggeeffadha. Namni nageenya keenya barbaadaa hin jirre walumaa galatti jaallattanus jibbitanus abdii orooti. Nageenya ijoollee kanaa kan barbaadaa hin jirre abdii orooti. Yaada garaa kan keetii waan dubbattu fixadhu jecha walitti hin tarina. Yaanni garaa kootii kaanuma yaanni garaa kootii dhaggeeffadhu. Yaanni garaa kootii ijoollee keenya fida ijoollee keessan hin finna sanaan booda nagaa walitti taanee gargaara. Saasa'uma tokko irra hin deebiin carraa namaa kenna. Dhageeffadhu fimbula. Dhageeffadhu waan biyya tillee takkaadha. Dubbadhu toora. Ena awwal marra bu'aa diloobsetillee namni tokko agartee gizee nama qabu. Bora moditera ke kaasi nama seeraan kabachiisi nama gadi hin buusin nama dubbatu. Osoo amma utuuti dubbatu kan buusa. Taka dubbadhee geeffadhaa moo wayin Abbaan mana maal inni ati afaan hin qabdu maal taate abbaan sabboona maal taate. Abbo wallahi billah umani kunu afe dhageeffadhaa jira. Sabboona haadha faate na dhage. Haadha tulla aleekum hundi dhage. Haadha faate callisaa oo callisaa deemna naataa tullibdaan. Haadha boo kun mani doqoroo yaa. Haadha faate tullibdaan haadha meeqa joofaa ke afaan hin banin ke afaan banuudha wanti ta'u hin jiru nama narrabsin. Oola afaan hin banin afaan banuudha wanti ta'u hin jiru. Afaan banuusi caala afaan banna bar. Mee so sabboona yeroo tokko waa dubbadhu dhiifama wajjin. Tokkoffaa anatu simbuse adili soora anatu simbuse la ilaha illallah waan ofii la waata akka dubbadha gara galchi rakkoon qabu yara lemmuuti irra anatu simbuse dubbadhu waan dubbachuu barbaada waan tokko masalummaa irra kaa'u Adafate waan tokko masalummaa irra kaa'u mee ijoollee teessan ta'a arsiitana waan mee adafate ati akka carraatitti rabbi irra waliin nufi obboleetiiti yaa mee wanni tuni waan dhumaati waa xiqqishoo dhufaaf namni akka paartii siyaasaatitti nagaa guyyaa guutuu wal mokoraan wal obboleetiiti kanaaf afaan jabeenyi miskiina irra lollee haa ta'u malee nuti wanni biraatii maqaas jirru akka jibbaa wallaalummaa qaban kanaaf mee masa'ulummaa ijoollee ta'an ta'a. Masa ulummaa ijoollee ta'an tarsii tana fudhu mee haadha baatee. Walla sabboona argu jira bari. Yeroo tokko. Ka arsiillee rakkinna wallaalummaa qabdan. Wallaalummaatu mana isinitti ijaarate. Adaa kama hoolota su'uudii jedhanii isin tuffatan. A'uuzu billahi mina sheexaan irrajiim. Wallahi mataa nama waan ofii mee ijoolleen teenya yeroo tokko yagaas waan ofii nagaas. Ijoolleen teenya mee ta'a araarama diddee dhuunfaa ofiitiin kafee dukataa utaate. Akka itti qabannu qabna akka itti lolannu qabna wallaala jedhanii nu dhiisa mee sabboonaa nu baasi musi argaa jirta irraa fuudhee afaan hin jedhiiti tokko ijoolleen teenya mee ka araarama kana ka didu taate agartee ummata keenyaan addatti as baheetiin an araaraman fedhu jedheetiin nutti asaaba'u siigalee
Kaa'inni addis isaachi baafnee dhiifama gaafannee akka adda waa godhu laallaa jechuu barbaadeeti. Tokko warra qabame dhiisaa waan irraa haasawittan haadha faate haadha siinqee ayyirtaa sabboonaa mana keetii kabachiisuun si barbaachisa warra keessa osoo hin taane dhageeffadhu. Oseesisi ammaa achitti nageenyi eegaa hin bu'a kayeettan hundinuu afaan tokko ta'ee jira. Wanni dubbii qottan hin jiru dubbiin qotinaa. Dubbii yoo qottan hin dhumatu. Wanni isin barbaachisu qofti nama ammaa achitti hin qabinaa tanaammoo akka gootanii hin fixxan. Sigalee kana waan ta'eef nama dhufee waan duraanii kaase afaan keessa qabsiisa. Yoo afaan keessa qabsiisin yoo qotaa ooleen dubbiin hin dhumatu. Kanaafi abdiin asiiraa sooraallee ol galchiitii ummata duraan qabame maa qabame fidaa maali dhiisaatii ammaa achi ka qabamu akka hin qabamneedha labsii dabarsa. Lakkiin boon jiru. Kan qabame illee hin dhufa obboleessa kii. Hin ta'u wanni akkasii. Wanni ati labsaartu kun hin ta'u. Mee suusu amma karaa dubbiin tun gabaabattuu ni barbaada. Dhaggeeffadhu haadha faate dhaggeeffadhu. Sabboonaa kiyyanaa obsi. Ofiin bulaa waa si gaafadha. Namni kun gama arsiitii illee gama jimmaati illee citaa tumtanii yookaan ammoo carqii addaan biinxitanii gadi hin dhiibne jechuudha. Ilma namaati. Yoo jiraate yaala isa barbaachisa. Yoo du'e booyanii haadha isaatitti ummaa isaatitti dawwadanii ilmi kan kee du'ee jira dhiiga tuttufadhutu isa barbaachisa. Yoo ajjeesanii jiraatan jechuudha. Gama jimmaatiillee gama arsiitiillee. Citaa miti yookaan ammoo carqii distiin qabatanii miti kan addaan dhoosaniitu achi darbanii deemee kutee lufe jedhan. Isiniif galee ka deeme yoo ta'e deemeeraa bakka kana gaheedha. Dhiiga namaati wanni kun. Isin dhukkubsuu dhabuu danda'a. Warra gastii keessan keessa fiddanii cafaqaa mataa irraa buusaa dhiitaa lafa dabalaa jettanii isin dhukkubsuu dhabuu danda'a. Maaliif jennaan lutti teessan mudhii gadi burdilimsii keessa jirti. Garaan keessan nyaatee garaa qaba. Bishaan dhuddanii garaa qabdani. Shabakaan keessan sirritti isinii hojjatee ciiftanii cinaacha keessan jijjiiratanii akka barbaaddanitti ciisaa jirtan. Isin dhukkubsuu dhabuu danda'a. Ilmi haadha miskiinaa kuni kan haati yookaan isa tokkicha malee waan biraa hin qabne sabbata ofii hiikkattee gurgurattee biyyaa baafte nama biraa hin qabu jechuudha. Akkanumatti wal biinxitanii tumaani mandara wal gattanii tumaani kalaas deemee jira ka biraa hin qabina waan abjuudha kun anatti gama arsiitiin illee fudhadhu gama jimmaatiin illee fudhadhu. Ka biinxitanii achi darbitan yoo jiraate as baaftanii kunooti. Ka deeme yoo jiraate ufiin bulaani nama mana kan kee keessatti tumsiifte hin wallaaltu eenyuun bira akka jiru itti dawwaltee nama sannaafiti. Sooraanis nama mana isaa keessatti tumame itti dawwalee nama sannaafiti. Gaafa duraa itti bilbiltanii ol baaftanii ol baasii jettanii tumtanii fidi. Suusuunillee ka mana kan kee keessatti mataa irraa haachifte fiddee kunooti. Namni kun carqii miti yookaan ammoo eegee hoolaa ta'e miti kan isin addaan dhoostanii achi darbitanii hadda as keessatti deeme kalaas jettan. Akka hoolaatitti yaadina akka namaatti yaada. Isinii ta'a jee nama akkasitti. Yoo isinii isaanii ta'e. Kanuma barbaanna nutis kanuma barbaanna. As keessa jira ufiin budaan illee as keessa jira. Yoo isinii ta'e kana. Ijoolleen jimmaa isinii ta'a ta'arsi isinii ta'a jee yadda baase akkasitti haadha baatee nuti ijoolleen jimmaa ilma keessan hin finnaa isin ijoolleen arsii ilma keenya fidaa kanuma. Akkas haadha faateetti dubbadhuma jira keessanitti. Dubbii maaliif mataan oofuftan? Karaa gabaabaa bara. Yaa jiranii bara as keessa jiranii ufiin budaa as keessa jirta abdii as keessa. Abdii yeroo dubbadhu ayyee. Abdii yeroo dubbadhu amma sii ta'a. Ayyee. Wanni amma jedhamaa jiru kun ila sabboona dhageeffadhu. Wanni amma jedhamaa jiru kun akka tokkonnaa ta'a akka tokkotti naan ta'u. Tokkoffaa lola kana namu eega lole waan ta'eef warri siigalee mana kiyya fidame micaa mana kiyyatti tumame an akka abdiititti fichisiisuu hin danda'a. Micaa mana kiyyatti tume jecha. An nammoo tokkicha mana kiyyatti tume san siigalee akka abdiititti micaa san fichisiisuu hin danda'a. Kaawwan ammoo siigalee warra mana kiyyatti hin tumamini tarii mumkin warra an hin beekne ta'uu danda'a. Gaazexii kanarratti mumkin ijoolleen jimmaa beekuu dandeetti. Arguu dandeetti. Mumkin warra an hin argine ta'uu danda'a. Warra mana kiyyatti tumame micaa tokkicha san an fichisiisuu hin danda'a. Kaan ammoo akkamiin fichisiisuu danda'a sabboona.
Fichisiisuu hin danda'an. Ati kan Sii mana galee keetii nuu fiddi dhaggeeffadhu. Warra mana keessanitti tumame mana kootti isa tumame nan fida atis mana keetti isa tumame fidda ofiin bulaanis isa mana isaatti tumame hafidu hundinuu Manuma jedhe. mana isaatti hafidu. Bakka. Kanuma barbaanne malee kan hundaa walitti qabaa hin jenne nuti. Kanuma. Abdiin isa mana biraatti tumame nuuf hafidu hin jenne. Bakka tumametti nama mana keessan galchitanii tumsiistanii hin beektu mana keessanitti nuuf fida adlaqe. Asumatti immoo garuu asumatti. Hundi keenya argina. Amma gaa abdii kiyya dhaggeeffadhu. Naafi abdii kun saayii ballee abdii kiyya dhaggeeffadhu amma. laal waan tokko sabboona. Ayyee. Ayyee. Laal galatoome abdii kiyya amma rabbii naafitu dubbii tana finnee jirra jalaafitti hin deebi'u. Amma wanni siin jechaa jiran namu suusuun intalti dhalaadha. Anka mana kiyyatti tumame masa'ulummaa niin qabaa nama inni bira jiruus niin beekaa fideetiin gallakkisiisaa jetti. Akkasumatti kamana kee jiruus abdii kiyya fidi. Sooraanis hin fida. Ofiin bulaanis hin fida. Ijoolleen jimmaa nama ijoolleen arsii qabdi hisaaba ni beeytan. Ni beeytan moo beeytan na ijaaran suusu. Hin beeytanimi. Hin beekane maa waliin. Suusu ijoollee jimmaa. Ijoolleen tanya arsii abdii ni beeytan moo beeytan hanga ijoolleen jimmaa qabdi. Ila sabboona waan tokkotti waan nama abdii nuuf adeebisu abdii gaafate. Abdi. Lama jaafartoon abdiin beeytu ati. Ijoolleen jimmaa ani kabeeku dhageeffadhu kabeeku ijoolleen jimmaa ijoollee lama kan arge jechaadha sii galee kan arge ijoollee jimmaa bicaa dhagaa afaan keettee fi gurbaa tokko sii galee mi. Ijoolleen jimmaa qabdi nama lama beekan. Ijoollee okkee nama lama galatoome. Habiibii kiyya dubbiin gabaabbattee jirti amma. Laal hangana jecha walillee harkaan facaafnu waan akkana suuta walii galu kanarratti ijoollee fidaati namuu bakka jiru ni beekaa ijoollee fidaa gallakkisaa achi boodaani namni asirra jiru kun hundi akka nagayni fuula duratti fuufuu fi akka namni wal keessa yaa'atti dalagatuu fi afoo naannoo waliin jettanii dhiifama walii gootanii tadabarte. Dhiifama walii gootanii nagayaan adda yaatanii. Dubbiin as naqabii achi naqabii qoqqotaa oolle yoo jenne guyyaa boruutis asuma jirra nuti. Akkasii abdii kiyya ofiin bulaa. Sabboona asirra waan jechuu barbaade hayyee rakkoon qabu dhageeffadhu. Abdii kiyya ofiin bulaa kiyya. As qajeela please irruma taraati. Hayyee haadha faatee rakkoon qabu hin qajeelaa dhageeffadhu haadha faatee. Sagaleen kiyya xiqqoo nitorkiin kiyyallee hin jeeqaara waan ta'eef nitorkiin kiyyallee hin jeeqaara waan ta'eef ila wanni nu beekuu qabnu wanni walii irra galuu qabnullee namni kun tarii mumkin boodallee walitti deebuu danda'a. Boodallee walitti deebuu danda'a. Nuti sii galee ijoolleen gaaf kaanillee akkanuma jedhaa ture ijoolleen asirraa waa xiqqoo beekamu namni nu beeku. Yoo sii galee nama asirratti akka hin finne miskiinni mumkin tarii kan hin beekamne ka sii galee namni fooloof jecha mumkin tarii namni biraallee qabee yoo fide ijoolleen jimmaallee boru sii galee arsiin qabdee fidde jettanii yoo ka fiddan taate warri waa asirra amma ijoollee asirra waa beekamtu jecha booda sii galee namni baay'isee wal fiduu danda'a rakkoon dabalataa uumamuu danda'a sii galee araara kanama boruma hadda asitti yoo finne ka biraa gabbayee qabee dabaddabuu danda'a boru. Garuu nuti ammoo warra asirraa beekamnu akka hin finne warri koomantii kunillee warri sii galee oo darbu kunniinillee nagaa mataa ofiitti himanii akka nagaatti buusuu qabu warrummaan koomantii rakkoo guddaayyuu ka qabu warra jimmaa irraallee warra arsii irraallee warra koomantiiti. Kunoo koomantoota asirraa akkana barreessan kanneen kunniini yoo tasgabbaa'ee nagaa jaalatu ta'e Jimmaa dhayateera malee. Arsii yoo nagaa ka jaalatu ta'e. Abdii kiyya warra koomentii dhiisi. Koomentiin warra koomentii. Abdii warra koomentii isaa bannaqee Maan jawaariin abiyyiin akka barbaadanii arrabsaan jiran jala taa'anii akka waan jarri koomentii isa jaraa dubbiftuutitti jabbiloota koomentiitti dhiisi. Ati akka abdiitti dubbadhu ati akka ofiin bulaatti dubbadhu. Abdi akka nama guddaatti akka feemasaatti dubbadhu warra koomentii magaalaa isaaniiti itti fataa jechuu jiran. Magaalaa akka deemee bitatu. Yoo kana hariyaa ta'aa ollee ta'an koomentiis aaraa ollee isatiichi barreeffamu yoo dubbanne taane asii galaa hin jirudha. Asi bullee oola. Yaa hin jiru. Koomentiin firiidemii abbaan barbaade yoo barbaade barreessuu danda'a. Barreessuu Amma danda'a. murtee jira jira. Nu amma warra asirra jiru walii galuu danda'u qabna. Dhageeffadha. Dhagee. Yaa akkasi. Wanni abdi jeemoo takka taniin sirritti bakka manni jee tanatti takka sirri jee akkamitti jee warra koomentii balleesse malee wanni inni jee
lollummaan fedhee yoo dhufe yookaan hoolojjiin foloocha wal barbaadu ni jirti san ni beekama miidiyaa kanarratti garuu namni iyyaan beenu akka abdii akka gartee toofiq akka suusuudhaa waan kana amma booda akka ittiin deebine sayyaada gaariidha irratti walii galla kunuu dogongorenne amma booda namni waa dhiqqisha waafan waan kanarratti ni hirmaatu anuu abdiin qaba kanarratti waliif galla abdii warra koomantii dhiisinurra kuni magaalaa mana madaam keessa taa'ee fataan hojjechuu jira dhaggeeffadha bibi faateen fi tuqamaan jirtu akkasii bira kuti abdii kiyya gara hojiitti taayaano akkami goone ijoollee tana waliigallee wal amannee waan kana sirreessinee furmaata dhiifamaatitti yaanaadha. Finne dubbii tana wallahi amma biran kuchi dhumtee jirti wallahi rabbi nu gargaaraa jira. Okay, furmaanni akkamitti dhufuma ka jedhee si galee wanni ta'u ila furmaanni tokkoffaa nuti amma fakkeenyaaf an as keessara Hasan Kasaaraa as keessara Toofiq as keessara ijoollee Jimmaa irraallee Adil as keessara namoonni ijaan namni miidiyaa kanarra beeku ka suuraan isaanii beeku nama Arsii irraallee yoo har'a galgala namni fidee dabaddabe ijoolleen Jimmaa warri akka Suusuufa warri akka Toofiqa fa'a akka nama hin finne gazetee irratti anis akka abdiitti nama hin fidu kanarra yoo walii galle malee nageenni bu'uu hin danda'u tokkoffaa ka Jimmaa keessaallee ka maqaa Jimmaa baafatee fidee yoo tume ani ka Jimmaatti fide jedhee abdiin asirraa beekamu fidee yoo nama tume lolli kun hin babal'ata si galeme wanni kun lolli kun itti babal'atii tokkoffaa waan feemasiin keessa bu'ee fi waan gaafsan jecha osoo feemasiin keessa bu'uura baate wallaahi lolli kun haganan ga'u kanarratti walii gallee ijoolleen si galee waan kanarra hirmaattanii waan kanarra nagaa labsuu barbaadan osoo labsinee bareeda natti fakkaata. Arafaatee hojii haasaa himee abdii. Waan kanarratti dhaggeeffadhaa Adil abdii dhaggeeffadhaa. Waan kanarratti ani isin deeggaru warri ijoolleen Jimmaallee kana jettan yoo jiraattan Arsii kennaallee kana jettan yoo jiraattan isin deeggaru maaliif jennaani ka fidee haa tumuu nuti feemasoonni hin finnu wanni jedhu hin jiru. Ka Jimmaallee ka maqaa isaatiin ala jiraatu hin jiru. Ka Arsiillee ka maqaa isaatiin ala jiraatu wayii hin jiru. Isiniif galee hoolaan hin jiru ilma namaati. Walirraa dhaabadhaa naga feena. Isiniif galee ka nagam feene hin jiru. Jimmaan keessaa bahee nagam fedhu taanaan inni waa ilma namaatii miti sheexanaa jechuudha. Arsii keessaa bahee nagam fedhu taanaan feemasii ta'a, qeesii ta'a, sheekii ta'a, sheexanaa jechuudha ilma namaatii miti jechuudha. San akkasitti ofirraa balaaleffannu. Malee nuti feemasoonni hin finnu ka fide ammoo waan akkasiisan jalalleen kaa'inaa abdii kiyya irraallee dubbachuuf hin taa'inaa ka amma miidhamaa gaafas miitan ka mana keetii as fidi sooraanis ol ba'e ka mana ofii hasaa fidu suusuunis ka mana ofii hasaa fidu ofiin bulaanis ka mana ofii hasaa fidu dubbii tana yoo fixxanoo maal godhuu lafarra harkisaa ooltan. Akkas saasaanaa dhafaatee sirriidha. Waa tokko ijoollee maqaa Jimmaatiin baatee dubbattee nama tumtu Jimmatti gaafatamaa fudhachuu qaba. Ijoollee maqaa Arsiitiin baatee feemasa taatee fooloo tokko qabaatte itti gaafatamummaa ilmoo ofii gorfachuudha. Isinuma gorfata. Akkasitti nurraa qabuu danda'u innis isinirraa qabuu danda'udha. Ilaa amma asirratti waa dubbachuu barbaade dhaadhafaatee sabboona hundi keessanuu warra asirra jirtani. Biyya Arabaa kana keessatti mana ofii keessa hin jiru. Mana abbaa kennaa keessa hin jiru. Mana haadha kennaa keessa hin jiru. Wanni isin eegaluu qaban. Halkan takkitti of bira bulchuu hin danda'an. Halkan takkitti sii galee yeroo sanitti agartee ka tumamee galgala gadhiifama. Yoo ammootu dirqama qabaa fi daaka jettan taate ani amma akka mataa kiyyaatitti yeroo san gadhiifamee utaalee bahee taree. Jawaalaa fi mucaala garbuusee jechuudha. Sii galee qabeetiin akkamitti sii fiduu danda'a taree ija keetiin argaa jirta viidiyoon ragaadha. Wayiteenni taru argaa jirta takka. Namni agartee mana ofii guyyaa takka bulchuu hin danda'u. Kan sammuu doomaadhaan hin deemu. Kutee sun ka mana keetiiti. Waan ta'eef. Ofiin bulaa ka mana keetiiti. Inni utaale tirkaayyee. Beerka utaale. Kalas. Ana waan ta'eef. Miyuuti qabadhu kalas. Miyuuti qabadhu. Seerka utaalee mi'aati miyuuti qabadhu. Abdii ati dubbadhu. Kalas ka seerka utaale baga utaale. Abdii dubbadhu. Sodaa du'a baga utaale. Dubbadhu abdii. Okay. Astagfirullah. Haadha faate tokkoffaa ani
dubbataa jira sabboona dubbataa jira bara. Micaan mana kiyyatti uumame ijoollee wayiitu mana kiyyan fidee sii galee anuma gatsee banadhee dhufu achitti nama qabneerraa jedhani. Nama qabneerra jennaani ol seensise. Ol seensanii nama viidiyoo bane. Micaa sanis ani garuu hin beeku akkanuma asirra beekaa nama ta'eeyyuu jinnii ta'eeyyuu hin beeku ani. Fidee inni gaafsan tumsiise mana kiyya jechaadha. Mee yoo tarii azala jiraatte ta'e obboleessa kiyya. Gurbaan sun yoo ka tarii mungkin gadhiisanitti fakkaata micaan sun deemuu oolu. Yoo jiraatte azala lakkoo tokko barreessi. Rasaasa namni jedhamtu lakkoo tokko barreessi. Rasaasa kan Yoo jiraatte jecha micaan. Lakkoo isaan qabdu. Esa lakkoofsa qaban sabboonna kee bira hoola. Lakkoofsaan qabu lakkoofsaan qabu. Maali beektaa? Hoolama wal godhanii akkuma nama namni hoolaa gabbaatee oorruu hidhatu argite qabaa fida namni qabdaniirtan ol ergadha. Diimaa isaan beekan gurraacha isaa hin beekanii harkiseetuma fidee oliin seeneetumaan ol fannisee ka'ee gadi bu'aa jechuudha. Mee laala barra. Aboo kanuma wal fitu jechuudha wallahi. Laalame. Hadda shimee warri jimmaadha. Tokkoffaa sabboona. Yaada tokko dabarfadha koo ijoolleen jimma namni kenna du'eera gumaa nuuf fixadha yoo jette gumaa fixattammoo atta gootan kaarsiitis gumaa nuuf fixadha yoo jedhan fixattammoo atta gootan ishi ilmi namaa eega harka keessan dha'ee jiraate. Mee laala rakkinna guddaa isin qabdan jechuudha ijoolleen kenna kun rakkinna beekumsaatitu isin keessa jira. Akkamitti nama tokko hoolaan taane alarraa harkiftanii fiddanii tumtanii ka fiden beettanii ka tumen beettan ka tumtan hin beettan. Mee laalame rabbii jedhaati. Subhanallah. Ayyee ammas yaada tokko dabarfadhee gara xumuraatti deemna. Ijoollee kan keenyallee na dhaggeeffadha. Ijoolleen kan keenya harkaallee waan ijoolleen ba'anii hin jiru. Toofiq yoo asuma teessanii dhaamsa gadi dabarfannee ijoollee kana ulii akka hin qabne jarri arsiillee dhaamsa isaanii dabarfatanii warri jimmaallee akka hin qabnee fi yoo dhaamsa dabarfatanu akkasitti funaanaa in ooltan jarri kun argaa hin jiran waan ta'eef kan qabame gadi dhiifamu amma asifachi bilbillee jechuudha bakka hundattuu akka ijoollee qabamte gadi dhaabbadhu baleessa keenya. Inni qabame du'eera moo hafee jira baruu barbaanna. Du'ee yoo jiraate Akwai kan fadin jirtu ijoollee bakka namu sida carranaa keenya walitti qabame jiru. carraan gaafadhaan. Sii kenna. Amboo qoyi jedhinyaa kibirka namaa dhiibin. Ati Dubaay keessa teessee nama Suudii keessa jiru ganuu dandeessu boleessu. Rakkoon qabu qoyi. Ayyee dubbadhu fuwaadi. Fuwee dubbadhu. Ilaa dhaggeeffadha. Ijoolleen keenya kan qabame. Waa tokko Ayyee fuwaa dubbadha jiru. nuti viidiyoo waraabneet ilaalla kan jalqaba qabne sana jechuudha. Jalqaba kan qabamee fidamee tumame sana viidiyoo waraabanii ijoolleen kunoo ijoolleen keenya miira keessa galanii nan qabanii nan ofitti fuunee anna isaa sukkuumaa jirra miiccinee uffata irraa jijjiiraa jirra jedhanii viidiyoo fidan isinillee fida akka sanatti fidaam. Fiduu qabdan keessa darbitanii shamara keenya tumtan intala durbaa tumtan sana fiduu qabdan yoo walii galatan yoo dubbina dhumuu barbaaddan. Abboo waan biroon borcina ka abboo intalli. Amma yeroo tokko taraanaa kennaa isin Waan biraa borcaa otoo hin taane dubbii dhugaa lafa jiru. Intala tumtan sana fida. Barra deemaa. Fuadillee qoyi fuadin jarjarini. Ilaa mee yeroo tokko tasgabbaa mee na akkasii dhaggeeffadha. hojjennu Tuusu barama waatu jira bar mee dhaggeeffadhaa bar wanni jiru nuti yeroo wanna akkasii hojjennu keessaan quba wal qabnaa lakkoofsa walii kenninee ijoollee kana akkamitti akka qabuu qabnullee waliin mari'annee adeemsisaarra waan ta'eef isinis keenya fidaa keessanis nurka jira. Yoo ajjeestan illee ajjeesneerraa jedha. barama bar rakkinni bakka jiraatan ma fakkeenyaaf bakki nama kana kaa'ee Ilaa itti mee Waan ofiitti wanti fi galuu qabu. Utaalee ba'e wanni jedhame hin jiru. Utaaleen harkaa baay'ee maali hin jiru. Dirqama ammaa ilaa waan ofii dhaggeeffadhu waan ofii. Dirqama abdii Oromoo fiduun qabu mucaa kana si galee abdii Oromoo fiduun qabu garuu bakka mucaan kun itti qabame nuu fiduudha kan qabu. Kuusu obsi nan fixadha. Ilaal dhaggeeffadhu. Maal godhan bayeeraa jedhan qabi jedhan gurbaan duuka fiige inni kan arsiisu inni kan jimmaa baqataa jira duuka baateetta kaameeraan si qabaa jira biraan deebine bayeera jettee manatti cufattee ol hin deebine duuka fiigaa irta fidi. Isoo qabee harkaan Inni baay'ee jedhama. deebi'aa miti reefu haati kiyya amma laal sun amma
Osoo qabee harkaan gayate asuu deebi'aa bargara kana. Gaatee jira waan ofii gaatee jira isaan waltumu argaa jirra gaatee jira. Qabaa jira gurbaan shurraba diimaa dhaabatee qabaa jira. Dhageeffadhu faana kutee bar viidiyoon waliinuu argine miti. Faana kutee miti mana keessa gadi baheera waan ofii argitee taasisa gadi bahe argitee gadi hin baane anuma geessu kofii gara. Mee yeroo tokko tasgabbaa mee fuudhee yeroo tokko tasgabbaa mee. Asa yeroo tokko mucaa waan inni haasaa jiru. Tura mee nan dubbadha mee tura. Ofiin bula akkana. Ofiin bula obsaame jedhama. Tura mee nan dubbadha. Kasaaraa kiyya keetuma jarraan sirraa tokko waan tokko laal akka namni waan irra jatee walii galaa deemuu jira. Elaa wannin isiniin jechuu barbaade. Obsi abbaan manaa kun haa dubbatu. Kasaaraa kiyya ni dubbatta. Laal kasaaraa kiyya ni dubbatta obsi. Laal ijoollee teenya kakkaali isiniin jaa. Adda isiniin kabaja. Mariin gara bareedaatti deemaa jira. Ammoo as keessatti akka diinaatitti wal ilaalee naame taateen taate dhageeffadha. Katumamees tumame. Ammoo wanni isiniin jechuu barbaannu. Gara ijoollee teenya ta'a si koomandootiin haati faatee ogguutti dubbattee dhagaanii wanni kun akkana ogguu isin jetteen akkasitti fudhachuu. Garanaan suusuu taatus aadil taatus namni tokko ogguu dubbate waan san irratti guuttadhaa malee hay asiin toofit tuffachaa asan kasaaraa tuffachaa namaleen taatu jechuun hin barbaachisu jiran. Namni wanni kute amma furmaanni. Ruuzii ho'aa laxmaatee kaatee distii keessa garaan lafa gaggara galtee maaliyyoo kiyyaa akkasitti muddii itti cabsii jedhi jetti jala kana teettee beerri hin baninaa koomentii kaas gubbaayyuu haa gahu. Kanaafi kasaaraa kiyya carraan keeti murtee takka dhumarratti murtee takka kaayanneeti furmaata sanirratti yaana sabboon waan tokkoon isiniin jedhe. Laal sagaleen kiyya sirriitti nagahamaami. Hin dhagahama. Tokkoffaa irratti warra nama tumsiisaa ture sana jookar kanneen akka sooraa jechuudha ijoollee hedduu jechuudha warra dura bu'aa taanee akkasitti nama tumsiisaa turan sana fidaa. Januma kana jiranii bar. Lammaffaa irratti ijoolleen keenya nama dhageeffadhu lammaffaa irratti ijoolleen keenya nama hamma tumame nama keenya hin beennaa jedhaatti miira nama keenya hamma tumame sana haa fidanu. Jarris nama jaraa hamma tumame gasti ijoollee keenyaatti yoo beekane haa himatanu. Kana malee dubbiin biraa tokko hin jiru. Dhaggeeffadha. Fuad hin beektanii ijoollee keenya hamma tumame. Mana akkanaatti tumame mana akkanaatti nama akkana guyyaa akkana tumame. Erga beektanii. Tokkoon beena. Nama lamatu mana gadi fiige sotoo fiigan jara sanaa qabee. Isa jarri fidanii tuman. Gurbaan adda sana gurbaatii hedduu jechuudha. Fidanii tuman sana ilma beenna tokko ganda beena. Karabbiin tokkichi na uume. Karabbiin tokkichi na uume natti argu jechuudha. Kagamannaallee irra dhaabachuu osoo hin taane jireenya biyya arabaa tana ofii kiyyaa argee jira. An akka nama tokkooti keessaa harka fudhadhee laaluu ni danda'a. Garuu jireenya biyya arabaa tana waan argee fi ana miskiinni kun garaana nyaatee waan kana dubbadha. Keessa seenee dubbachuu barbaade qooda keessaa fudhadhe. Anamma karabbiin natti argu dabsuudhaaf osoo hin taane mucaan amma viidiyoo keessatti laalleetiin fiige suni akka hundattuyyuu baafatee jira jechuudha. Osoo harkaan gayatee kafaana fiige ka qabee dura fide sun harkaan gayatee jedhe as deebee kaameraa sanuu lafaa fuudhee bifa haara waan ol deebisee tuma. Argite? Way achi daaraa keessa waliin gangalataa? Way ruuzii way nyaachisuuf fuudhee kuteeni durallee tumuudhaaf harkisee fidee miti akka hoolaatitti eega ari'ee harkaan gayate deebisee kaamera ofii sanitti as deebi'a. Asin deebine laayivii san jala turre hundi kennaayyuu achumaan hafee jechuudha. Mucichi biraa kutee kun ammoo silkii ofiitti as deebi'ee achumaan hafee jechuudha. Sun kutee akka kutetti illee.